Itoophiyaa fi Masriin waggoota hedduuf akka wal dura dhaabbatan kan godhe laga guddicha addunyaa Abbayyaa yookaan ammoo Sudaan booda Naayil jedhamuun beekamudha. Afrikaa keessaa hidhii elektirikii gurguddaan lameen laga kana irratti ijaaraman. Isaanis dhiyeenya kana kan eebbifame hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Abbayyaa irratti ijaaramee fi hidha guddicha Aswaan kan Masriitti argamu waggaa 60 dura ijaaramee eebbifameedha. Viidiyoo kana keessatti hidha elektirikii gurguddaa lameen kunneen wal bira qabuun wal dorgomsiisna haga dhumaatti nu faana tura. Afrikaa keessaa yaa laga tokko irratti kan argaman Itoophiyaa fi Masriin anniisaa elektirikii maddisiisuudhaanis tokkoffaa fi lammaffaa irratti argamu. Hanga yeroo dhiyootti hidhi Aswaan guddichi anniisaa elektirikii meegaawaatii 2100 maddisiisu Afrikaa keessaa tokkoffaa ture. Amma garuu Afrikaa keessaa tokkoffaan akkasumas akka addunyaatti hidhaawwan anniisaa elektirikii gurguddaa keessaa tokko ka ta'e meegaawaattii 5150 kan maddisiisu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaati. Hidhi haaromsaa Itoophiyaa waxabajjii 30 bara 2011 lafa daangaa Sudaanitti dhiyaatee argamu gubaatti hojiinsaa eegalee waggaa 14 booda fulbaana 9 bara 2025 eebbifame. Itoophiyaan laga waggootaaf faarsuu malee irraa fayyadamteen beekne kanarratti piroojeektii humna ibsaa ijaaruu eegaluun salphaan turre. Ijaarsi isaa yeroo dheeraa fudhate bulchitoonni biyyattii sadii itti wal jijjiiruun hojii ijaarsa isaa hooggananiiru. Ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa Mallas Zeenaawii bara warraaqsi garee Muslim Brotherhood jedhamaniin durfamu Masrii keessatti dhohe haala mijataa sana fayyadamuun ijaarsa isaa eegalchiisan. Sana booda aangoo kan qabatan ministeerri muummee Hayilamaariyaam Dassaaleeny ijaarsa hidha kanaa itti fufsiisan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo ni xumursiisan. Hidhi Aswaan guddichi garuu akka kana osoo hin taane bara bulchiinsa nama tokko keessatti ijaaramee xumurame. Amajjii 9 bara 1960 haga 1970 gidduutti waggaa 10 keessatti ijaaramee xumurame. Garuu bishaan hidhichaa sadarkaa anniisaa maddisiisuu danda'u isa olaanaatti guutee ka xumurame bara 1976 ture. Bara Gamaal Abdel Naasir pirezidaantii Masrii turan keessa waan ijaarameef akka gumaacha pirezidaantichaatti ilaalama. Garuu bara 1971 ka eebbisiisan pirezidaantii yeroo sanaa biyyattii Anwar Saadaat. Yaa laga Naayil bakka Aswaan jedhamutti kan ijaarame hidhi Aswaan guddichi Masrii kun akka kan Itoophiyaa osoo hin taane gargaarsa alaatiin ijaarame.